uumamaati. Jireenyi galaana gannaati. Garri itti yaatuun beekamu osoo hin tuqamin boorofti. Yeroon eegamne calalti. Takka tasgabbooftee takka guuttee ragatti. Barbaadduun irratti tasumaa maddi bu'ee cimti. Ati garuu hin gowwoomin argattu itti fayyadami. Cittus hin rifatin isheef waqtii bonaati. Ati waqtii beeki akka qonnaan bulaa cimaatti. Waqtii eegee marmaaruun seera uumamaati. Obsa dhaftee hin goolamin. Bitootessa 29 2017 Adaamaa.